Dhaabbatni odeeffannoo Israa'el Mossad haleellaa Hamaas Israa'el irratti raawwate maaliif dursee tilmaamuu dadhabe? Mossad mootummaa Israa'eliifis ta'ee lammiilee Israa'el biratti dhaabbata basaasaa akka agartuu ija isaaniitti eeggatanii fi itti abdatanidha. Haa ta'u malee loltoonni Hamaas baay'inaan lakkaa'aman daangaa ce'anii magaalota Israa'el seenuun bakka waraanaa rukutuu danda'uun isaanii salphaatti dhaabbata odeeffannoo Mossad naasisee jira. Haleellaan hanga kanaa yeroo Hamaas Israa'el irratti geggeessu dhugumaan Mossad maal gochaa ture inni jedhu gaaffii kaasee jira. Gaaffiin kun caalaatti kan nama dhibu dhaabbata basaasaa guddaa Israa'el kan ta'e Mossad teeknooloojiiwwan basaasaa bal'aa kan qabuu fi yeroo dheeraaf odeeffannoo funaanuuf gareewwan hidhattoota warra Paalestaayin keessaas qabu maqaan isaanii Moles jedhamu odeeffannoo fi shira warra Hamaasii fi Paalestaayin irraa funaanuun Israa'eliif dabarsanii kennan irraa odeeffannoo akka dhabe hima. Mossad hojii neetwoorkii akkasii irratti odeeffannoo bal'aa Moles yookaan basaastota warra Paalestiin waliin hojjechaa ture. Haleellaan guddaan lubbuu namaa galaafatu akkasii loltoota Paalestaayin yeroo tokkotti waraana lafoo, waraana qilleensaa fi galaana irratti bananii osoo Mossadii fi tiikni nageenyaa biyyattii hin hubatamin hafuu hin qabu ture. Garuu sun hin taane. Meeshaaleen basaasaa fi hordoffii Israa'el baay'een isaanii teeknooloojiidhaan kan fagaatanidha. Haleellaan kun osoo hin raawwatiin kanas salphaatti ittiin beekama ture. Amma garuu fashalaa'aniiru. Antoonii Leonester barreessaan kitaaba dhiyeenya kana teeknooloojiiwwan basaasaa sadarkaa olaanaa Israa'el keessa jiran gadi fageenyaan qoratu turtii miidiyaa TRT World taasiseen maqaa dhaabbatichaas ta'ee mootummaa Israa'el qaanessanii jiru jechuun ibse. Meeshaaleen waraanaa akkasumas teeknooloojiiwwan odeeffannoo Israa'el waggoota darban keessatti sadarkaa guddaa irra gahee ture. Garuu industirii meeshaa waraanaa Israa'el guddachaa jiru irratti rakkoo guddaa akka qabu nan shakkaa jechuun barreessaan kun kan himu. Itti dabaluudhaan biyyoonni warra lixaa guutuun Israa'el deeggaraa waan jiraniif meeshaa waraanaa bituun deeggarsa taasisaa jiru. Kanaan immoo Israa'el gara jabummaadhaan Gaazaa balleessuu ishee raggaasisuu barbaadu jechuun kan himu. Mootummaan Israa'el kufaatii fi laafina Mossad ifatti akka jalaa bahu hin barbaadu. Dabalataanis Hamaas haleellaa jabaa akkanaa kana ni raawwata jedhee hin abdanne ture. Yaadni tokko tokko akka ka'aa jirutti ammoo Hamaas humni Gaazaa waggootaaf laafaa ture. Israa'el irratti haleellaa hamaa akkasii banuuf humna isa gitu hin qabu. Garuu balaa guddaa kana duuba Libaanos keessa kan socho'u waraanni Hizbollaa fi mootummaan Iraan harka keessaa qabu jedhamee jira. Yaadni inni kan biraan ammoo Israa'el qabeenyaa fi humna Hamaas beekuu dadhabdee jirtii kan jedhudha. Barreeffamni Washington Post tokko akka ibsutti ammoo Israa'eloonni jibba hamaa waraanni Hamaas dhiyeenya kana sochoosaa ture beekuu qaban ture. Paalestiin waggoota hedduuf haleellaa Israa'el gaggeessaa jirtu qolachuuf dhaabbata mootummoota gamtoomaniif guutuu addunyaatti jechaa turte. Garuu kan deebii laateef hin jiru. Kanaaf haleellaa sodaachisaa fi hammaan guddaa ta'e Israa'el irratti fudhachuun ishee obsa fixachuu ishee kan agarsiisudha. Lammiileen Israa'el garaagarummaa siyaasaa keessoo biyya isaanii dhiisanii waamicha mootummaa isaanii dhaga'uun fuulaa fi qalbii isaanii gara Hamaasitti naannessanii jiru. Yaadni inni kan biraan ammoo Mossad duraan dursee haleellaan kun akka gaggeeffamuu malu odeeffannoo tokko tokko akka qabu ifa ture. Garuu Benjaamin Netanyahu irraa amantaa waan hin qabneef callisuu filatee jira kan jedhudha. Mossad haleellaa kana dhaabuu dadhabus maaliyyuu yoo ta'e kan Israa'el ta'uun qofti gahaa ta'e tarkaanfii Hamaas dhaabuu qabda ture jechuun Deevid Miilaar qorataa olaanaa giddugala Islaamaa fi dhimma addunyaa Istaanbul himee jira. Kun hanga yoomiitti akka itti fufu ifa miti. Garuu wanti tokko mirkana. Filisxeenonni guyyoota muraasaa darban qofa keessatti humna waraanaa baay'ee cimaa fi meeshaa waraanaa gaarii qabaachuu isaanii addunyaaf agarsiisaniiru. Dhaggeeffattoota keenya qophii kana kan isin biraan gahe Anaagaa Jimaati.